Media. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, YouTube irratti subscribe godha, daawwadha. Magaalaa gudditti dheeraaf rankalloo yaadilee dawaadha. Burqisiiftuu artii ammaltuu wayyuudha. Lammaffaan hararii hubadhaa ammallee warri sassabdan dinni namaa yiitii jechi yoo sii galee qoonni leenca guddaa waraaboo ammallee. Keessummaan ol seentee ulaalula taatee hokkee tola seentee dhiiga hooqinfattee yoo seentu kallattee hanga arbaa geessee na keessa guddattee itti galoo heerri dhibbaa heerri lammii teenyaa lallabaadha jibbadhaan maddeeyanii. fi hordoftoota Irree Miidiyaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa qabuun jedha. Egaa qeerroon biyya Kanaadaa magaalaa Edmonton guyyaa boruu deemsa imala gara magaalaa Brussels fi Calgary akkasumas gara hanga Ottawaatti beeytanii ka imalutti jiru. Imalli kun sababiin isaa akkuma beekamu ummanni Oromoodhaa akka guutuu idila addunyaa embaasii Itoophiyaa kan mootummaa nafxanyaatiin hoogganamu bakka beeytanii kaasilaa embaasiin Itoophiyaa itti argamu hundatti qeerroon yeroo ammaa kana uggurutti jiran jechuudha. Waajjirri akka hin banamne dalagaan idileedhaa kamuu akka waajjiroota embaasii Itoophiyaa keessatti akka hin hojjetamne qeerroon Awurooppaa keessa jirtu guutumaan guututti irratti hojjechuu jiranii akkasumas ammoo akka North America biyyoota Ameerikaa fi akkasumas biyya Kanaadaa magaalaa Edmonton ka'umsa beeytanii ka isaanii magaalaa Edmonton irraa guyyaa boruu imala isaanii imalanii jechuudha. Egaa qeerroon sababiin isaan gama magaalota kanniinii imalutti jiraniif gama beeytanii ka embaasiin mootummaa Itoophiyaa kan biltsiginnaan hoogganamu qeerroon Oromoo biyyoota adda addaa keessatti argaman mormii ajaa'ibaa godhutti jiranii jechuudha. Akkuma waliin quba qabnu qeerroon guutuu idil addunyaa keessatti argamu. Akkuma qeerroon biyya keessa daandii cufuun mootummaa gabroonfataa akka sochii kamuu hin goone akkuma uggurutti jiran qeerroon biyyoota diiyaaspooraa keessatti argaman embaasii Itoophiyaa akka hin banamne ugguruudhaan dalagaan idileedhaa akka hin hojjetamne hojjettoonni akka waajjira seenanii dalagaa isaanii hin eegalle godhuun qeerroon biyya Kanaadaa magaalaa Edmonton guyyaa boruu ka'umsa magaalaa Edmonton irraa gara Brussels fi Winnipeg akkasumas hanga Ottawaadhaa deemanii embaasii Itoophiyaadhaa fuulduratti mormii barbaachisu godhuu addunyaan akka hubatu akka beeku ergaa barbaachisu dabarsuuf kaayyoo ilmaan Oromoo itti wareegamuu jiran kaayyoo qeerroon biyya keessatti itti wareegamee mana hidhaaf beeytanii ka affeeramutti jiru akkasumas hayyoonni Oromoodhaa kan yeroo ammaa kana mana hidhaa keessatti ugguramanii mootummaan biltsiginnaadhaa kan Abiyyi Ahimadiin hoogganamu Jawhar Muhammad Hamza Booranaa Baqqala Garbaa Abdii Raggaasaa Mikaa'el Booranaa Dr. Shugguxee Galataafa akkasumas qeerroon hedduun yeroo ammaa kana mana hidhaa keessa jiranii kanaafi qeerroon biyyoota diiyaaspooraa keessatti argamanis rakkoo biyya keessa jiru san irra dhaabbatanii mootummaan Itoophiyaa
akkuma beeytanii ka biyya keessatti ilmaan Oromoo miidhutti jiru miidhaa ilmaan Oromootiif sagalee ta'uuf jecha qeerroon guyyaa boruu irraa magaalaa Edmonton irraa ka'anii gama Ottawa imalan jechuudha. Egaa qeerroon teenya jabaattee hojjechuu jirti sagalee ilmaan Oromootiif ta'uun akkuma itti fuufetti jira jechuudha. Egaa qeerroo magaalaa Edmonton biyya Kanaadaadhaa guyyaa boruu imalli keessan kan milkiidhaa imalli keessan kan injifannoo akka ta'u manumaan ammoo beeksisa beeytanii ka barbaachisu ummanni Oromoo akka waan kanarraa quba qabaatu jiraattonni magaalaa Burutsii fi akkasumas Winnipeg Ottawa qeerroon naannoo kanniinitti argamtan hundi keessanuu akka baatanii qeerroo magaalaa Edmonton akka simattan akka wajjin qabsoo barbaachisuuf ergaa barbaachisu irratti hirmaattanii mootummaa nafxanyaadhaa bakka hundattuu akka salphatuu fi hanga gaafiin Oromoon gaafate deebii argatutti ilmaan Oromoo kan mana hidhaa keessatti yeroo ammaa kana rakkoo adda addaatiif saaxilamutti jiran dhibee koronaatiif saaxilamutti jiran hanga mana hidhaa keessa bayanitti qeerroon biyyoota adda addaa keessa jiraatan yoomillee taanaan qabsoo isaanii irraa duubatti hin deebi'an waan ta'eef qeerroon teenya biyya Kanaadaa magaalaa Edmonton kana sababeeffachuun qabsoo beeytanii ka ji'oottan lamaan ol yookiin ammoo ji'oottan tokko ol ergaa hayyuun gameessii qaroon Oromoodhaa Haacaaluu Hundeessaa ergaa mootummaa Abiyyiitiin ajjeefame ilmaan Oromoodhaa biyyoota adda addaa irratti hiriira mormii godhuun imbaasiin Itoophiyaa kan biyyoota diiyaaspooraa hedduu keessatti argamu akka hojii idilee isaanii akka hin hojjanne hojjettootni guutumaan guututti waajjira akka dhiisanii waajjira lammaffaan hararii hubadhaa ammallee warri sassabdan dinni namaa yiitii jechi yoo sii galee qoonni leenca guddaa waraaboo ammallee